haala kana isirra wal daddabarsaa namni keessummoota adda addaa yaafuu sagantaa adda addaa isirratti wal daddabarsaa waan turani hedduu koongira jedhanii maayikii yoo qabatan malee hedduu dheerachuun maal jedhan dinis waan miidhagu hin tolu kanaafuu ulfaadhaa isiniin jenna gammachuu walitti isiniif dhaabbattu jenna wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Jalo Usman Bayi tagartuma sin jenna jazakumullahu khairan asin barakallahu fikum hayyakumullah. Jalo barakallahu al-fadda sin jenna jazakumullahu khairan asin barakallahu fikum takallan sin dura fin al-fadda tagartuma sin jenna akasuma inshallah khaisumodi kenya hundi kaisonu warte garatuma al-fadda kanafu inshallah zada ammalle gartega inshallah waan fiddani kuno takallen deeminaaniti waan dhuftanin nuduran baatinan isin jenna inshallah akkasumatti ayyo saata yoo jettanilleen warri sagantaa furatin khagubbatul nubas isin jenna hayyekas inshallah ni asuman kara ustaz أبارا يعني مرير على أستاذي فرحان أيها الأستاذ فرحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبد العزيز أكون جرتين كلامي وعليكم السلام ورحمة الله جرت رجع ربي والله يا رنا ما جبا عجائب كبيرة بقى هنا ما يكي لمني ورق بدي كان قال سكنتا ورده بقى سكنتا سلامتا ورده والله نما عجائبا بقى نما بابا كبيرة لقيتين بقى دبّجوداف هنا ما يكي لمن والله كبيرين جلا بقى قمتنا تاو جرمده سكنتا والله أما نجيسه إن شاء الله أما سكنتا يتوه بقى إن شاء الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وشرف بحكمته وقدر وابتدع محمد إلى كافة أهل البدء والهدر آتانا الله بفضله من مركز سهيل بن عمرو لطالب القرآن والحديث ونشره ثم الصلاة والسلام على إمام البشر وعلى جميع أصحابه والأسر أما بعد أكس إن شاء الله سجنتان تاكلم يتكون الوغار بيودر نجيسه هيرة الليل وما هنجنون إن شاء الله ورا دوبا قرتي غمچو لما أرجته هيرة نمني تكاي هنرجتين هيرة جرا دوبا قرتي هريوني ساني هنرجتاني هيرة دوبا قرتي والله سلا دالوني نما اتجاهه akkasuma quraana gabbuusuudhaan hiree bareedduu gartee rabbiin illee jaaratu karaa diinii keessatti quraana rabbii khattamuudhaan akkasuma ammaas karaa diinii keessa walitti dhufuun caalma isin qabdu ustaazan hedduudhaatu isinii bayyanse isiniif ibse nuti illee maal goonare amma inshallah hireen kun maayikii nu banachiifte amuma barakallah isinii jenna inshallah بارك الله لكما جنة مسر تنديني وبارك عليكما عرفي لدى وجيني دقاقا وجين جرادا دبل جاللي بقى والأركة جنة مسر تنكين أكس إن شاء الله nuuf jajjabaadhaadha nuuf wayyoomaadha karaa diinii irratti walitti dhufuun baay'ee takka bareedaa ilmee rabbii duba gartee ilmeen rabbii tun akkatti kun hiree nama tolchitee nama babbareechitee nama duba gartee hiriyoota keessan ka isin laallatee duba gartee qaqqaceelee duba gartee wallahi karaa diinii kanaas deebi'ee duba gartee wallahi warra duba gartee miseenjera sanillee karaa markazaa kanatti duba gartee as deebisee duba gartee hiree akkanaa tana argatan isinirraa laallatanii nama akkas ta'u isaanillee rabbi haa taasisu. Bara jarri san achumatti guyyuma tokkoof niqaa akka kanan niqaa wal godhataniituma guyyaa sadi booda bas
nikaan hin jiru ammoo yooni diin ilmii qabaattee egaa karaa diinii irratti duba gartee waliin dhuftan wallahi arma waliin filattan egaa haduba gartee achi keessatti haduba gartee garee miseenje maal garee maal diga gareen san garee fuudhaa fi maarreen ma jetti garee jaalalaa fi maarree garee san keessatti bar guyyaa tokkoof ugganiif guyyaa torbee tokkoof waliin tattaanii bar armani haa wal godhataniituma torbii akkasii bakka addaan ni kuma ta'utu jiran jechuudha. Nikaan kun waan jabaadha waan jabeessanii nama ilmii beekootu waa hundi beekaa ilmiin tun duba gartee wallahi waa hedduudha namaaf addaan bayyansite tanaatu haaraame tanaatu haalaalee addaan namaa himti inshaallah nuuf jajjabaadha warri wal fuutan baarakallahu lakuma isinin jennee jirra jajjabaadha isinin jenna inshaallah hamtuun isin argine wayrin isin dabrine nama duba gartee yusrallee akkasitti ija gubbaan hin qaarsine ta duba gartee isa malee fittinaasine ta isi firaasharraa illee hin qaarsine rabbi isin godhini ta duba gartee wallaahi eekaa jabeeffattee kunuunfattu rabbi si haa taasisu jajjabaadhaadha isin jenna inshaallah deebineetillee du'aa isiniif goonaa asmaratti isinirraa gabu babbana ustaad Abdul Aziz. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sebajim. Aye jallo gatu malfada sini jenna. Miskin. Tidak jallo. Wah. Sekarang jadi kamera. Dagama jira. Aya. Aye kas insyaallah galatu malfada sini jenna. Aye fajazakumullahu khairan. Asin barakallahu fikum. Akas usah nyagartu safarani imbaje tagartu malfada jenna insyaallah taala. Akas sagantan tinya gartu kumatti fufi jira. Akas aye warri jira kunis gurran. Kama qalbinka. Akkasitti inshaallah taala namayyu gartee ajjiraadha sinjirri jira kun illee laal. Akkasitti ka dhaamsee irraan tana warra gartee aruusa warra gammachuudhaatii fi isin kuulee takkaan dhufaniitti meeqaan lafa kan jedhanii miti waa takka gattaaniitti meeqaan lafa kan jedhanii. Keessanillee asuma keessi ilaaletti kawarra uumammuutis sinkiitis guyyaa kana bar haati ammatii abbaa ammatillee dhaamsan dhabaniiti. Guyyaa kana gartee giseenii fi nasiyaan gartee sitti wantullee abbaa ammatii fi ammatilleen ta'isaa waan dhabanii. Achumaan gartee gara Abu Suhaybii dabarsina. Ajjaadhaa isin jenna inshaallah. Ayyuu Abu Suhaybii falyatafaddal mashkuran wa maajura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمان كيسنو وري جماعة أسكيس جرتن الله أكبر